Ashamar kafune dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaa. Nas Dream TV subscribe godha. Barumsa guyyaa guyyaan waa'ee akkaataatti yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramanii wal barsiifna. Chaanala kanarraan akkaataatti yeroo gabaabaa keessatti yeroo gabaabduu keessatti akkamitti akka duroomuu dandeessu akkamitti akka jijjiiramuu dandeessu wal barsiifna. Kana yeroo jennu akkamitti zeeroo irraa kaanee abbaa qabeenyaa ta'an. Abbaa qabeenyaa ta'uun dhiigaan dhalootaan shanyiin osoo hin taane yaada keessa jiru ideoloojii kee yoo jijjiirte abbaa qabeenyaa ta'uu ni dandeessa. Wanni ati hin dandeenye hin jiru. Dursa garuu barumsi jalqabaa sammuu ofii irratti hojjetu. The primary education is self-education. You should have to teach yourself. Mataa kee barsuu qabda. Maal niin danda'a, niin tujjaara, anis wanni nama kaaniin adda na godhu hin jiru jettee yoo ofitti himte ni tujjaara. Chaanala kanarraan guyyaa guyyaan barumsa waa'ee inspirationii, motivationii wal kakaasu barumsa isiniif kenna. Subscribe, like, share godhuudhaan nu gargaara. Galatooma.